Sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa Gijimaata galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetirabaandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa dabarsuun kaardhaa kun ammaantan jalqaba. Babaroota waliigalchuun isin nagayaa ansora haala keessan keessummeessaa dhiyaadhaa jenne arda guyyaan kamisaa eebli 27 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televezyiinii Naayil Saatii sanii dabarsinu caqasuu jirtan. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti Keeniyaa fi Itiyoophiyaan akka Alshabaab daangaa isaaniitti hin ceene ittisuurratti humna gitaa olii siviilota Somaaliyaa irratti gargaaraman jedha uummattoota har'aa qabnu keessaa tokko. Walabummaan pireesii addunyaa akka dhaabii pireesii jedhutti takkumaayyuu akka barana gad bu'ee hin beeku. Paartileen mormituu shan mataa marii irratti waliin qabaataniitiin yaadii waliin egeriif mariif dhiyaatan qabaachuuf walii galan. Addunyaa keessaa haawwan 100,000 hedduutti yoo dahan dhiigee yaa'ee cituu dideetiin lubbuu dhaba. Kan irratti qorsi tokkotti argame. Qorsii biinni yookaan ammoo dhukkuba busaa ittisuu danda'u haaraatti argame kana biyya Afrikaa 3 keessatti yaaluuf yaa'uu jiran. Waan arsanii qopheessan keessaa tokko sana agi tokko kana qophii fayyaatiif oduu fi waan gargaraa keessatti ni dhiyeessina. Oduu tasaana namo. Keeniyaa fi Itiyoophiyaan akka Alshabaab daangaa isaaniitti ce'aa leellaan geggeessan ittisuuf yeroo carraaqaa jiran kanatti uummata siivilii Somaaliyaa irratti humna gitaa olii bobbaasuun isaanii dhaabonni gargaarsaa akka Somaaliyaa keessaa hojjetan gabaasanii jiru. Gabaasaan garasii ba'e ka VOA'n argate akka jedhutti Keeniyaan waxabajjii bara 2015 irraa jalqabdee aleellaa humnaa qilleensarraan ka geggeessiteen hawaasaa horsiisee bulaa kutaa geedoo keessa jiraatu irratti miidhaa geessistee jirti jedha gabaasaan kun. Aleellaan geggeeffame kunis bara 2015 irraa kaase hedduu akka ta'e dubbata. Kanneen hojii daangaa tiksuutti akka bobba'an dirqisiisaman hojjetoonni tajaajila eegumsa bineensa bosonaa kan Keeniyaa uummata Somaaliyaa hidhuuf murtii seeraatii ala ajjeesuutti fuuleffatan jechuudhaanis gabaasichi ibsee jira. Akkasumas Itiyoophiyaan uummata horsiisee bulaa Somaaliyaa kanneen naannawa daangaa Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa qubatanii jiran ofirraa dhiibuuf jecha humnoota milishaa ishee daangaa irratti bobbaaftee jirti jechuudhaan beeksisee jira. Gabaasaan kun dubbii himaan humnoota ittisaa Keeniyaa Konolee Joosef Owut himannaa kana ni haalan. Keeniyaan qiyyaafanni ishee maadheelee Alshabaab qofa akka ta'etti kan isaan dubbatan. Aangawoota Itiyoophiyaa kan naannawa sana jiran argatanii dubbisuun hin danda'amne. Garuu pirezidaantiin naannoo sanaa kan Itiyoophiyaa Abdii Mohaammed Omar gochaalee milishaan addaa liyyuu poolis jedhamu geggeesse jedhamu mara haalanii turan. Jiraattonni naannolee sanaa garuu wanneen gabaasa sana keessatti ibsaman ka biyyoota lamaanii jechuudha sirriidha jechuudhaan dubbatanii jiru. Paartiileen mormituu ka biyyoolessaa 5 marii paartii mootummaa Itiyoophiyaa waliin geggeessamu irratti gamtaadhaan yookaan immoo waloodhaan ajandaa qabatanii dhiyaachuudhaan walii galanii jiru. Koree kana qindeessuus hundeeffatanii jiru. Labsiin yeroo hatattamaa akka jijjiiramu akkasumas gaaffileen uummataa yeroo sochii biyyattii keessaa jechuun yeroo sochii mormii biyyattii keessaa kaan akka deebi'ee argatan kanneen jedhan ajandaalee sana keessa akka galuu qabanillee hoogganoonni paartiilee kanaa dubbataa jiru. Gabaasaa Iskindir Firew soraatu dhiyeessa. Paartileen shanan tan irratti waliigalan Meehad, Ideeppaa, Iraappaa, Meediyaappaa fi Meeybaappaa fa'a. Jari kunin hojii tanaafillee koree filate. Warra lamaan koree itti filatan keessa hojjetu tokko itti gaafatama maallaqa paartiitii fi koree hojii raawwachiiftu obbo Adaanee Taaddaseeti. Akka inni jedhutti mataan marii paartileen tun irratti mari'achuuf deemanii gam fedhii paartii isaaniitii yoo laalan. ከዛሬ በፖለቲካ ምህዳር ውስጥ ሊያሰሩ የማይችሉ እንቅፋት የነበሩ ህጎች akkana jedhetti gaafatamaan kun seerii siyaasaa hagammaatti hojjechuun dadhaban mataa marii keessaa tokko ta'eetiin dhiyaachuuf deemaa jenneetiin abdanna. Fakkeenya seer filannoo seer paartileen galmaa'aniin seerii warra biyyi nagaa dhugu jedhan ittiin adabanii fi kukkunilleen waan qajeeluu malee jenneetiin herrannu keessa tokko.
Sun maleellee waltajjiin akka biyyittii ammaan tan haalli biyyittii keessi jirtutti ilaaluu danda'an yookaan ammoo irratti mari'achuu malan jiraachuu malanii jedhe. Wanni dhibiin jedhe kun waliin hojjechuuf walii gale fakkeenyaaf gaaf filannoo paartiin cuftii akka miidiyaa irratti sa'aatii walqixxee qabaatan akka buufatii filannoo hagdabri jedhan kunin diqqaatu akka warri filannoof dorgomu afaan naannoo keessa dorgomuu baatullee dorgomuu danda'u tolchuufa. Ittaanaan pirezidaantii Me'aad obbo Mulgeetaa Abbebee amma inni jedhutti wanni guddoo laalu malan seeraa fi heera don taatinu gaafiin uummata deebii argatte jedhanii caqasuu malan. ህዝቡን የሚያስቸግሩ የህዝብ ጥያቄዎች ግን በምንም አይነት መልኩ መቅረት የለባቸውም ብለን ነው ምናምን akkana jedha obbo Mulgeetaan wanni uummata rakkisa gaafiin uummata karumfeeteenu deebii argachuu maltee jenneeti naman akka kennatti gaafiin uummata deebii argachuu baannaan fedhiin rakkoo haga arba geettu tana arga haga qaalimmeetiin itti seenuuf carraan silaa yaadi irraa argannulleen nurra dukkanaa tanaafuyyuu gaafiin uummata deebii argachuu maltee jedha. Yaadigee fi paartileen mormituu eegii yaada silaa egerii irratti waliin hojjechuu danda'an irratti mari'achuuf hortaa'anii amma keessa bubbulan hojii hagi tokko ammaanta hagi tokko mariin tunin abdiin qabduu jedhe keessa yaa'e hagi waltaaf ammoo mataa marii baafachaa waan itti aana waliin laallachaa yaa'u jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen mirga gaazexeessotaa tiksu kan Global Press Freedom jedhamu bilisummaan pireesii akka bara dabree haala sodaachisaa keessa galeen beeku jechuudhaan akeekkachiisee jira. Gabaasaa Wiiliyaam Gaaloo tujubeetu dhiyeessa. Walabummaa pireesii ukkaamsuudhaan sadarkaa duraarra ka jirtu Kooriyaa Kaabaa bakka tamsaasa raadiyoo biyyoota alaa dhaggeeffachuun mooraa hidhaa siyaasaatti nama ergu. Siiriyaa keessaa immoo abbaa irree gara jabeessa ka ta'e bulchiinsi Bashaar al-Asaad kan jihaadiif riphxee loltoota biyyattii ka birootti duulu biyyattiin addunyaa keessaa biyya gaazexeessonni keessatti du'an ijoo taasisee jira. The world press freedom map is getting darker and darker. Walabummaa malee gabaasaan eenya ba'e akka mul'isutti dhaggeeffattoota keenya dhiifama gaafannaa gidduutti cituu gabaasaa kanaatiif rakkoo teeknikaatu nu mudataa jira. Oduu itti darba guyyaa walabummaa pireesii addunyaa ayyaaneffachuudhaaf yeroo uummanni addunyaa magaalaa Indooneeziyaa Jakartaa keessatti gaafa caamsaa lama wal ga'uuf jirutti kanneen badhaasicha walabummaa pireesii filataman keessaa tokko gaazexeessaan dhalata Eertiraa Daawit Isaaq ammallee mana hidhaa dhoksaa keessatti qabamee jiraachuunsaa kan isaan yaaddesse ta'uu maatiin isaanii dubbataa jiru. Dhalataan Eertiraa kan ta'e lammiin Suudin Daawit Isaaq dur gaazexaa dhuunfaa Eertiraa Seetit jedhamuuf kan hojjetu gaazexeessaaf barreessaa ture. Fulbaana bara 2001 ennaa mootummaan Eertiraa gaazexaalee biyyattii keessaa cufee gaazexeessotas hidhe sanatti kan inni hidhame eegadhame waggaa 16 isaati yoo xiqqaate gara waggoota 10f achi buuteen isaatuun beekamin ture. Badhaasa kana akka argatu kaadhimamuunsaa na gammachiisa garuu gabaasaa sana ofiisaa jechuun badhaasa sana ofiisaa dhiyaatee fudhachuu hanqachuunsaa immoo baay'ee na gaddisiisa jechuudhaan mucayyoon dubraasaa Beetaleem Daawit Isaaq dubbattee jirti. Manni murtii Burkiina Faasoo yakka ilaalcha pireezidaantii biyyattii duraanii Kaabileez Kaampaaworee fi miseensota kaabinee isaanii yeroo biraatti dabarsee jira. Kaampaaworee fi hoogganoonni biyyattii duraanii mormii uummataa bara 2014 geggeessameef pireezidaanticha waggoota 30 biyyattii bulchaa turan taayitaarraa buuse irratti tarkaanfii humnaa fudhataniif kan isaan ammatti gaafatamaa jiran. Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Pentagon Afgaanistaan gama bahaa keessatti haleellaa maadhee guddaa kan hidhattoota Islaamik Isteet irratti geggeessame keessatti loltoonni isaa 2 ajjeesamanii tokko immoo madaa'uu beeksisee jira. Ibsi humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi irraa ba'e akka jedhutti loltoonni sun kaleessa galgala humnoota nageegumsaa Afgaanistaan waliin haleellaatti yeroo bobba'anitti kan isaan ajjeesaman. Jara ISIS-K jedhamutti duuluun addunyaadhaaf baay'ee barbaachisaadha garuu kan nama gaddisiisu waraansi kun wareegama malee geggeessamuu kan hin dandeenye ta'uu isaatii jedhu humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afgaanistaan keessaaf ajajaa akka ta'an Joon Nikolson.
jalqaba baatii kanarratti xayyaarri waraanaa Yuunaayitid Isteets maadhee hidhattoota fiinxaaleeyyii Islaamaa kan Nangarhaar irratti boombii baay'ee guddaa ta'e darbachuun isaanii ni yaadatama. Haleellaa kanaan yoo xiqqaate hidhattoonni fiinxaaleeyyii Islaamummaa 92 ajjeesamuus dubbatanii jiru qondaaltonni waraanaa. Oduun ammaaf qabnu. Kammantaan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kompiitara hojii ittiin hojjannutti xiqqoo nu rakkisuu jira quufnuu qabaadhaa jecha waan fedha barra. Qophiittantu dabarraa karoorii mirgi namaa biyyoolessaa irratti mari'atu kalee galma walga'ii Finfinnee tokkummaa mootummootaatti jalqaba. Akka muummeen ministeera Itoophiyaa korkaan irratti jedhetti qabeensi mirgi namaatii fi deemsi dimokiraasii Itoophiyaa guddachaa waan deemuu fi hanqinnallee ni qaba. Guddachuutu waan jiruu fi hanqinnallee ni qaba. Akka bakka buutuun mootummaa Itoophiyaa bakka buutota mootummaa keessaa tokko jettutti ammoo Itoophiyaan mirga hawwaniitii fi qabeenya uumamaa eeguutiin waan hedduu hojjette. Malleskaachuu ammaatti oduutaan Finfinnee erge tujube. Kaleessa galma walga'ii tokkummaa mootummootaa Finfinnee jiru keessatti kan jalqabame waltajjii imaammata hojii mirga namoomaa biyyoolessaa lammaffaa irratti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleeny haasaa dhageessisaniin galmeen sun sababaan inni qophaa'eef maal akka ta'e ibsaniiru. Akka jecha isaaniitti mootummaan galmee sana kan qopheesse akkaataadhuma hojii baratame waan ta'eef miti yookaan immoo qalbii jaarmiyaalee gargaarsa hawachuuf miti jedhan. Galmeen sun kan qophaa'e galmeen dhimmootii mirga namaaf dimookiraasii hundee jiraachuu biyyattii ta'uu isaanii sirriitti hubachuudhaan simataniitti amanuudhaanii jedhan. Waa'ee sadarkaa qabiyyee mirga namaaf sirna dimookiraasii mootummaa isaanii ilaalchisees akkas jedhan. የሰብአዊ መብት አያያዛችን ሆነ የዲሞክራሲ ስርዓታችን ታዳጊና በሽግግር ሂደት ውስጥ ያለ በመሆኑ ልማታችንንና ሰላማችንን የማይፈልጉ akkaataan qabinsa mirga namoomaa fi deemsi dimookiraasii keenyaa guddataa kan jiruu fi yeroo ce'umsaarra kan jiru waan ta'eef humnoonni misoomaaf nageenyaa keenyaa sadarkaa isaan dubbatanii ta'uu baatuyyuu hirrina ni qabu. Karoorri kun ifa ta'uunsaas hojii keenyaaf carraaf dandeettii itti dabalataa akka nuuf ta'u shakkiin hin jiru. VON kan haasofsiise tokkummaa mootummootaatti qindeessituu gameettiin damee Itoophiyaa Miss Ahunaa Izaakunuunwaa Onuuchi waa'ee mirga namaa innaa dubbannu kan addaan hin baane ta'uu isaanii hubachuu qabnaa jedhan. Waa'ee mirga namaa waliigalaa ka dubbannu ta'uu keenya hubachuu qabnaa. Itoophiyaan dinagdeef mirgawwan hawaasummaa laalchisee ba'iiwwan galmeessite jedhanillee tarreessaniiru. I think when we talk about social and economic rights, we see Ethiopia as a leading African country. Akkanatti fakkaatutti waa'ee mirga namoomaaf misoomaa innaa dubbannu uummata ishee rakkoo yeroo dheeraa keessa turan keessaa baasuuf maallaqa baasteen ba'ii isheen argamsiiste Afrikaa keessaa Itoophiyaa biyya ishee duraa isee taasisa. Biyyattiin kun biyyoota galma mileeniyemii itti milkaa'an keessaa tokko ta'uu ishee boonuudhaan dubbannaa jedhan. Mirgawwan lammummaaf siyaasaa ilaalchisee haala jiru kan isaan ibsan immoo akkasiin ture. Then when it comes to civil and political rights, and as we heard the Prime Minister himself mention, gara waa'ee mirga siyaasaaf lammummaatti innaa deebinu akkuma muummichi ministeerichaa jedhan qormaanni jira. Waltajjii siyaasaa hirmaannaaf banaa taasisu aadaa siyaasaa daran babal'isuutu barbaachisa. Sababiinsaas dimookiraasiin Itoophiyaa akka mucaa daa'imaa jiru waan ta'eef adeemsa ce'umsaarra kan jiruuf barnootarra kan jiru. Muummichi ministeerichaa biyyoota kabiroorraa akkaataa hojii dimookiraasiif aadaa isaa laalchisee maal gochuun akka namarra jiru barachuuf qophee ta'uu isaanii ibsuu isaanii dhaga'uunis kan nama ajaa'ibu ture jedhan. Imaammati hojii mirga namaa biyyoolessaa kan jalqabaa mana maree ministeerotaaf mana maree bakka bu'oota uummataan raggaasifame onkoloolessa 16 bara 2006 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hojiirra ooluusaa waajjirri imaammata hojii mirga namoomaa biyyoolessaa ragaan tamsaase mirkaneesseera. Imaammati hojii amma qophaa'e imaammata isa duraanii kan bakka bu'u ta'uunillee beekameera. Hayyilamtaan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Teknooloojiin tun tokko harkaa nama baatee kompiitariin ittiin hojjechuu jirru kunin qoonqoo nama akkuma dhaga'uu jirtanuu jijjiira tokkoon furdisa. Kanaafuyyuu itti rakkachuu jira. Ogeessi teknikaa nu qarqaaruu jirani xiqqoo tanneetiin nu wayyooftii jenneetiin abdanna. Mee waan afeetti dabarra wanti hafe muuziqaan har'isaniifillee kan Amin Huseeniiti.
baalee buunaa jedha. Ameen Hussein guddoo galateeffanna adoo kan jennu Itoophiyaa keessatti ammaan tana kana nama gara miliyoona 8tti gargaarsa barbaada bonaaf oolaan jechuun tan keessaa tokko rakkinni gara naannoo baalee jiru maal fakkaataa jenneetiin qophiitiin taaborii keessatti deebina yaada qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jenna. Qophii fayyaa. Gannattaawwan 100,000tti yoo dahan dhiigii citee yaa'ee cituu dideetiin lubbuu dhaba. Qorsii dhiyootaan argan ammoo waan abdii namaa kennaati. Dhaabbii fayyaa addunyaa ammoo World Health Organization jechuun dhukkuba biinniitii fi yoo tana qorsa argeetiin biyya Afrikaa 3 irratti ilaaluuf deema. Qophii gargaraa argannetti jira jaalanne. Addunyaa irratti waggaa waggaan dubartoonni 100,000 ta'an yeroo da'umsaatti haala hamaan waan dhiiganiif jecha ka du'an ta'uun ibsamee jira. Garuu dawaaleen gatii isaanii xiqqoo ta'ee fi itti gargaaramuuf qophaa'anii jiran lubbuu dubartoota darbu kanaa ittisuu akka danda'u ibsamee jira. Dubartoonni 20,000 ta'an biyyootii 21 keessatti hojii yaaliif jecha dubartoota irratti gaggeeffame kanatti hirmaatanii jiru. Irra hedduun isaanii biyyootii Afrikaa fi Eeshiyaa irraati. Piroojeektii yaaliif gaggeeffame kanaaf daayirektara ka ta'an Haalemaa Shakoor London ka jiru kooleejii qulqullina dhuunfaa fi dawaalee dhukkuboota gammoojjii qorachuun gargaartuu piroofeesaraa ta'uun hojjetan. The problem we've been looking at is something called postpartum hemorrhage. This is where women Rakkoon hordofaa turre erga dubartiin deessee booda dhiigi akka hamaatti dhiiguu isaati. Kun rakkoolee gurguddoo lubbuu haadholii hedduu galaafachuun beekaman keessaa tokko. Haadholiin yeroo da'umsaatti waan hundumtuu nagaan xumurama jechuun yaadu. Garuu biyyoota Afrikaa fi Eeshiyaa keessatti dubartoota da'an keessaa harka 10 ka ta'an dhiigi dhaabachuu dida. Da'umsa booda dhiigi akka hamaatti dhangala'uun daqiiqaa 6 keessatti lubbuu haadha tokko galaafataa jira. Kunis mallattoo akeekkachiisaa tokkotu agarsiisin mudataa jedhu. When a woman is pregnant, her womb, her uterus is stretched by the baby and dubartiin yeroo ulfooftu mucaan gadameessa haadhaa isa yookaan akka bal'atu godha. Yeroo isheen deessu immoo gadameessi kun dafee guutummaatti shuntuuree iddootti deebi'uu dida. Kanaaf gadameessa keessa iddoo mucaan haadha isaa waliin itti wal qabataa ture sun dhiiguutti fufa. Erga haati deessee booda dhiigi hedduminaan yaa'u sun isa kana. Sababaalee haati dhiiga akka dhabdu yookaan dhiigni akka ishee ankaaku godhan keessaa yoo al tokkotti mucaa tokko caalaa deessi ta'e yoo rakkina hanqina dhiigaa duraanuu qabdi ta'e akkasumas akkaataan itti deesse garaa baqaqsanii mucaa keessaa fuudhan yoo ta'edha. Piroofeesar Shakuur akka jedhanitti yaaliin dubartoota irratti gaggeessame kun dawaa yeroo dheeraaf gabaarra ture kan Tranexamic jedhamuun gargaaraman. tranexamic acid was actually invented by some academics. Tranexamic acid hayyoota abbaa manaaf haadha manaa ta'an kanneen yuunivarsiitii Jaappaan keessa turaniin jalqaba hojjetame. Kunis waggaa 50 dura ture. Duula waraana Jaappaan booda waan ta'eef qorannaa maallaqaa guddaan baasif ni geggeessan. Wanni tola argamu dhiiga ture. Kanaaf dhiiga gargaaramuun qorannaa isaanii geggeessan. Haati warraa fi abbaan warraa kun da'umsa booda akka dhiigi hedduun hin dhangalaane dawaa godhu uuman. Garuu yaaliif hojiirra akka oolu doktoroota amansiisuuf waggaa 50 isaan fudhate. Yaaliin duraa bara 2004 fi 2010tti gaggeeffame. Dhiigi akka ittitu godheera dawaan kun yaaliin inni dhumaa saammaa ta'uusaati. Piroofeesar Shakuur akka jedhanitti dawaa kana dubartoota irratti amma yaaluun yaada doktoroota Naayijeeriyaa biraa maddee ture. Waa'ee dubartoonni da'umsa booda dhiigi hedduun dhangala'ee du'u qorannaa gaggeeffame ega arganii booda ture jedhan. I think they felt that they needed other treatments to save Akkan yaadutti lubbuu dubartootaa du'arraa oolchuuf wal'aansa barbaachisan kanneen biroo argachuu kan fedhan natti fakkaata. Dawaa kana gargaaramuun bu'aa gaarii argamsiifnaan doktoroonni lafa gadameessa keessaa dhiigu barbaacha oguma baqaqsanii suphuun gargaaramuuf yaaliin godhan dhaabbachuusaati. Garuu dawaan kun dubartii deessuu sanaaf yeroon itti kennamu murteessaadha. Da'umsa dura yoo kennameef erga deessee booda akkan dhiigne ittisuu danda'a. Dawaa kanaan du'a silaa dubartii deessuu mudatu harka 20 hanqisuun danda'amee jira. Warra da'umsa dura sa'aatii 3 dursuun fudhataniif immoo harka 30 du'arraa hambisuu danda'ee jira. Qorannaan kun barruu The Lancet jedhamu irratti ba'eera. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu tallaaliin farra busaa haaraan biyyootii Afrikaa 3 keessatti yaaliif jecha ka kennamu ta'u jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n beeksisee jira.
Biyyoonni kunis Keeniyaa, Gaanaa fi Maalaawii ta'uun ibsameera. Biyyoonni kun sadeen kan filataman dhukkubii busaa kan keessatti heddummaatuu fi sagantaa tallaalii jabaa dhukkuboota biroof waan qabaniif ta'uun ibsameera. Kunis kan ibsame kibxata darbe guyyaan busaa sadarkaa addunyaatti hin kabajamiin ture. Mata dureen ayyaana baranaa Push for Prevention yookaan ittisuuf hanga danda'ametti haa carraaqnu ka jedhu ture. Busaan addunyaa irratti dhukkuboota nama hedduu ajjeesuun beekaman keessaa tokko yoo ta'u, waggaa waggaan irra jireessi isaanii Afrikaa irraa akka ta'an namoota walakkaa miliyoonaa ta'an galaafata. Kanaaf jecha tallaaliin RTSS jedhamu yaaliif hojiirra oolchuun tarkaanfii guddaadha jedhamuun simatameera. Ijoolleen miliyoona 300 fi miliyoona 60 ta'an bara dhufu jechuun 2018 hanga 2020 gidduutti biyyoota Afrikaa sadeen keessatti tallaalamuu jedhamee abdii jira. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayireektara kutaa akka ta'an Dr. Matshidiso Moeti waa'ee tallaalii kennamuu Naayiroobii keessatti labsan. We are very appreciative that GSK Kaampaniin dawaa GSK jedhamu dawaa farra busaa kana hojjechuusaaf akkasumas baasii tokko malee yaaliif hojiirra akka oolu gochuusaa hin dinqisiifanna. Tallaaliin kun Afrikaa keessatti argamuun dhukkuba busaa irratti qorannaa amma geggeeffamuuf wal'aansa kennamaa jiru hedduu gargaara. Tallaaliin argamu gara fuula duraatti baasii maallaqaa akka gaafatu ta'us malli kanneen biroo busaa ittiin ittisan akkaan barbaachisoodha. London kan jiru Imperial College irraa Dr. Thomas Churcher bookee yookaan binni dhukkuba busaa akka hin daddabarsine ittisuuf gargaaru moodeelii herrega lakkoofsaan qopheessaniiru. Yeroo ammaa malli bookee yookaan immoo binni busaa daddabarsitu ittiin ittisan inni guddaan saaphana siree gargaaramuudha. Garuu binniin kun dawaa saaphanni siree kun keessatti cuubameen duudida sodaa jedhutu jira. Kanaaf malli to'annaa irrattiin hojjetamee bu'aa quubsaa argamsiise gara fuulduraatti hojjechuu dadhabuu danda'a. Kanaaf dawaa tallaalii akkasumas immoo mala haaraa bookee busaa ittiin fixuun danda'amu argachuun barbaachisaadha. Du'a dhukkuba busaan dhaqqabu bara 2000 hanga 2015 gidduutti hanqisuuf yaalii sadarkaa addunyaatti gaggeeffameen 3 keessaa harka 2 hanqisuun danda'amee jira. Tallaalii haaraa argachuun immoo gara dhukkubicha dhabamsiisuutti tarkaanfii tokko nu butaa jedhu. Hopefully one day we will have a vaccine that's good enough to be that silver bullet, but the current vaccine can do an awful lot. Gaaf tokko tallaalii gaariin dhukkuba ittisuudhaaf akka gaariitti gargaaru argamuuf jira abdii jedhu qabna. Tallaaliin amma argame aga tokko gargaaruu mala garuu guutummaatti biinni kan dhabamsiisu miti. Qorannaaleen dhiyeenya kana geggeeffaman akka agarsiisanitti tallaaliin kun anga tokko hojjeta. Tallaalii haaraan kun yeroo booda hojjechuu diduu mala. Keeniyaaf, Gaanaa fi Maalaawii keessatti yaaliidhaaf tallaaliin kennaman miliyoona 50 yoo ta'an kanaaf deeggarsa maallaqaa kan kennan dhaabbatoota dhuunfaaf dhaabbatoota sadarkaa addunyaati. Tallaalii yaaliif hojiirra oolee kun milkaa'ina argamsiifnaan addunyaa irratti waliin ga'uuf hojii investimentii guddaa gaafataa jedhameera. Kanumaanin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya torbee olitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaadha. Kaam caqasuu jirtu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti akkuma jenne kompiitarii hojii nurraa baballeessuu jira qonqoteen jijjiiraa kaan ammoo furdisuu jira mee fixachuu jirra omtaateef garaa namoo san deebisa. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura oduu keessaa naga tokko sin dhageessisa. Keeniyaa fi Itiyoophiyaan akka Alshabaab daangaa isaaniitti ce'ee haleellaan geggeessin ittisuuf yeroo carraaqaa jiranitti uummata siivilii Soomaaliyaa irratti humna gitaa olii ka bobbaasan ta'u dhaabbattoonni gargaarsaa Soomaaliyaa keessaa hojjetan gabaasanii jiran. Gabaasaan keessaa kabaye akka jedhutti ka VON argate jechuudha. Keeniyaan waxabajjii bara 2015 irraa jalqabdee haleellaa humna qilleensaa kurna hedduu hawaasa horsiisee bulaa kutaa geedoo keessa jiraatu irratti geggeessite. Kanneen hojii daangaa tiksuutti akka bobba'an dirqisiisaman hojjetoonni tajaajila eegumsa bineensota bosonaa kan Keeniyaa uummata Somaaliyaa hidhuuf murtii seeraatii ala ajjeesuutti fuuleffatan jedha gabaasaan kun. Akkasumas Itiyoophiyaan uummata horsiisee bulaa Somaaliyaa kanneen naannawa daangaa Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa qubatanii jiran ofirraa dhiibuuf jecha humnoota milishaa ishee daangaa irratti bobbaaftee jirti jechuudhaan beeksisee jira. Dubbi himaan humnoota ittisaa Keeniyaa Koloneel Joosef Owoots himannaa dhiyaate kana ni yaalan. Keeniyaan qiyyaafanni ishee
maadheelee Alshabaab qofa akka ta'e ka dubbatan. Aangawoota Itiyoophiyaa kan naannawa sanaa argatanii dubbisuun hin danda'amne. Garuu pirezidaantiin naannoo sanaa kan Itiyoophiyaa Abdii Mohaamud Omar gochaalee milishaan addaa liyyuu poolis jedhamu geggeesse jedhame kana mara haalanii turan ammaan dura. Jiraattonni naannolee kanaa garuu kanneen gabaasa sana keessatti waa'ee humnoota biyyoota lameenii dubbataman martinuu dhugaadha jechuudhaan dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma. Ayyalan lulleen qophiitiin taardhaa yaa fixanne yaada qabdan nu barreessaa nu bilbila hornaat VOA News akka ingiliffaa yoo barreessitan jechuun imeelii keenya kan erga teessan irratti nu dhaamuu dandeettanii afaan oromoo @voanews.com ammoo imeelii feesbuukii keenyaati yaadi san nu barreessitan waan hedduun nu gargaara waan nu deena nu barsiisa waan nu wallaallammoo nu qaabachiisa nagaa keessa nu bila qophii oriitiin walagarraam sagantaa afaan amaaraa jalqaba.